Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos isin jaallatu ijoolleen tawaahidoo biyya keessa salas kan jirtan hordoftoonni chaanaalii Dhangaaluu. Bakkaaf lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti kan waliin barannu sagada waaqummaa jechuun maal jechuudha? Faayidaan sagada waaqummaa maali? Sagada waaqummaa maaliidhaaf sagannaa? Yoom sagannaa? Maal jechaa sagannaa fi akkamitti saganna kan jedhu irratti guyyaa har'aa kana bal'inaan kan waliin barannu waan ta'eef hanga xumura sagantaa kootti akkana dhaggeeffattan. Akkasumallee warreen haaraa taatanii gara chaanaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana yoo tuttaan yeroo kamuu viidiyoo asiitii isiniif gadhiifamu tattamaan akka isin bira ga'u taasisuu ni dandeessu. Akkasumallee hiriyoota keessaniif share akka gootan like gochuun akka hordoftan isin affeeraa kallattiidhumaan gara barnoota keenyaatti darbina jechuudha. Sagada waaqummaa jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle, sagada waaqummaa jechuun Waaqayyoon uumaa keenyaaf galata yookiin immoo aarsaa dhiyaatu jechuudha. Waaqayyo waaqummaa isaatiin qulqulluudha. Qulqulloonnis kanaaf qulqulluu jedhanii isa galateeffatu. Luboonni samii 24 qulqulluu jedhanii teessoo isaatti marsanii Waaqayyo qulqulluu fi mo'aa jiraataa barabaraa kaleessa kan ture arras kan jiruu fi baroota irraa baroota dabarsee bara baraan kan jiraatu Waaqayyo qofa akka ta'e beekanii Waaqayyoon uumaa isaaniidhaaf yeroo hundumaa boqonnaa malee Waaqayyoon sa'aatii 24 ni galateeffatu. Macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti kirubeelii fi suraafeel warreen jedhaman teessuma Sillaasee warri baatan kochoo 6 kan qaban lamaatiin ashabshabanii yookiin walitti rukutanii, lamaatiin immoo balali'anii, lama immoo fuula isaanii ittiin golgatanii Waaqayyoon uumaa isaanii gamanaa fi gamasii walitti lallabanii Waaqayyo gooftaan inni bara baraan jiraatu qulqulluudha jedhanii dhaloota hundumatti qulqullummaa isaa labsaa galata kana Waaqayyoodhaaf ni dhiyeessu jechuudha. Aniif isinis egaa galata Waaqayyoodhaaf gaafa dhiyeessinu Waaqayyoof uumaa keenyaaf kan ittiin bitamnu, Waaqayyo uumaa keenyaaf bitamuu keenya kan ibsinuun immoo Waaqayyoof jilbeeffachuu yookiin immoo sagaduu keenyaan. Jilbi hundumtuu Waaqayyoodhaaf haa sagadu akkuma jedhu jilboonni keenya hundumtuu Waaqayyoodhaaf akka sagadanii fi Waaqayyoodhaaf sagaduuf bitamuu keenya kan ittiin ibsinu sagada waaqummaa kanaan jechuudha. Saganni waaqummaa kan inni eegalame samii irrattidha. Guyyaa dilbataa yookiin guyyaa jalqabaatti Waaqayyoon uumamoota 8 uume. Ergamoota ammoo garee 100tti qoodee raayyaa ergamootaa sana kan gaggeessan hoogganoota isaanii muudee ture. Hangafa ergamoota maraa kan ta'e immoo Saaxanaa'el akka ta'u aangoo erga isaa kennee booda Waaqayyo gooftaan ifa isaadhaan isaan jalaa dhokate. Waaqayyoon uumaa isaanii akka baranii fi eenyuun waaqeffachuu akka barataniif jecha jechuudha. Gidduu kanatti Saaxanaa'el Waaqayyoon teessuma isaarra hin jiru, anatu Waaqayyoodha, anaaf sagaduu qabdu, anaaf jilbeeffachuu qabdu jedhee lallaba sobaa samii keessatti ergamoota Waaqayyootti lallabuu eegale. Dubbii ergamaa sobduu kanaa kan hubatan ergamoota qulqullaa'aa warri ta'an sagada ergamaa kanaaf akka hin mallee fi dubbiin inni dubbachaa jiruuf lallabni isaa soba akka ta'e baasanii ergamoota Waaqayyootti dubbatan. Ergamaan Waaqayyo qulqulluu Gabreeliin Waaqayyo gooftaan keenya amma inni dhufutti bakkuma jirtanitti cimaatii dhaabbadhaa. Dubbii ergamaa sobduu kana dhageessanii amantaa keessan irraa akka hin kufneef Waaqayyoon akka hin gaddisiisne of eeggadhaa. Ati uumamaadha. Uumamaa akka keedhaaf saganni hin barbaachisu. Saganni kan maluuf Waaqayyo qofaadhaaf jedhee sagalee isaa ol kaasee lallabe. Dubbii ergamaa Waaqayyo qulqulluu Gabreelii kanaan garaayyan ergamootaa ni ciman. Kaan isaan immoo gorsa daabiloosiin yookiin saaxalaayin dhagahanii gaafa Waaqayyoon gooftaan ifaatiin teessoo isaa irratti mul'atu gaafa Saaxanaa'el kufu isa wajjiniin kan kufan hafuuronni xuraa'oo fi kufa warri ta'an arra jireenya mucaa namaa hidhanii bakka ofii isaanii dhabassana mucaan namaa akka hin galle kan daangeessan hafuurota addunyaa kanaa fi samii irraatii kan kufan samiirras qilleensarras
dachee irras kan jiranii fi dachee jala kan jiraatan hafuuronni xuraa'oon jireenya mucaa namaa hidhan sagada waaqummaa waaqayyoodhaaf osoo hin taane nuuf ta'a jechuudhaan warri morman kan kofanni jiru jechuudha. Haa ta'u malee egaa waaqayyo gooftaan saganni kun ana qofaadha. Saganni waaqummaa waaqeffamuu kan qabu waaqni adda biraan hin jiru ana qofaadha jedhee akka waaqatti kan of ilaalaa ture sana daabiloosiin gara lafaatti gara si'oolitti gad darbate. Har'as biyya lafaa irratti ergamaan sobaan kun dhufee anaaf sagadaa anaaf jilbeeffadhaa waan isin barbaaddan isiniifan guuta jedhee warra yaada isaa fi gochaa isaa duukaa bu'anii hojjetan dogoggorsiisaa akkasumallee ijoollee waaqayyo warra ta'an irratti qormaata cimsaa jiraachuun isaan beeka. Kanaafuu saganni waaqummaa kan barbaachisu waaqayyo qofaafidha. Sagada waaqummaa jechuun immoo waaqayyoodhaaf kan sagannu galata waaqayyoodhaaf kan itti dhiyeessinuu fi waaqayyoodhaaf bitamuu fi ajajamuu keenya kan ittiin ibsinu sagada waaqummaatiin. Faayidaan sagada waaqummaa maali? Faayidaan isaa inni guddaan waaqayyo uumaa keenyaaf kan ittiin bitamnuu fi waaqayyoon uumaa keenyaaf immoo bitamnee waan barbaannu waaqayyo irraa kan ittiin argannu. Lammaffaan immoo diina keenya daabiloosiin kan ittiin barbadeessinu. Jalqaba irratti waaqayyoodhaaf hin sagadu jedhee samii irraatii raayyaa ergamoota qulqullootaa sana biraatii gara dacheetti kan darbatame gaafa nuti waaqayyoodhaaf sagannu diinni keenya daabiloos ni mufata, humni isaa ni dadhabaa, aangoon isaas waan adeemsisaa hundumtu ni caba. Kaayyoo fi adeemsa daabiloosiin kuffisuu fi cabsuudhaaf irree diinotaa cabsinee humna waaqummaa argachuudhaaf kennaa hafuura qulqulluu argachuudhaaf waaqayyoodhaaf ni saganna. Gaafa nuti waaqayyoodhaaf sagannu immoo waaqayyo waan nuti barbaannu sana nu laata. Kadhadhaa isinii kennama, rukutaa isinii banama, barbaadaa ni argattu akkuma jedhee karaan ittiin waaqayyoon barbaannee argannu keessaa inni tokko sagada kanaan waan ta'eef. Waaqayyoodhaaf hin sagadodhee diinni keenya daabiloos gara addunyaa kanaatti kan kufe waaqayyoon kan dhabe nuti immoo ijoolleen Addaamii waaqayyoon argachuudhaaf waaqayyoodhaaf sagannee isaaf bitamne ijoollee isaa ta'uu akka dandeenyu waan nu ibsuuf jechuudha. Kanaaf waaqayyoorraa humna arganna, diina keenya daabiloosiin ittiin mo'annaa jechuudha. Maaliif sagada waaqummaa saganna? Gaafii jedhuuf waaqayyo uumaa keenyaaf bitamuu keenya karaan yookiin daandeen ittiin ibsinu isa kana waan ta'eefidha. Nuti hojjettoota waaqayyoodhaa fi ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya kan ittiin mirkanaa'u galataa fi kabaja ulfina waaqayyoodhaaf malu aarsaa galataa waaqayyoodhaaf dhiyeessuu keenya kan ittiin ibsinuuf mirkaneessinu sagada kanaan. Maqaa isaa irraa akkuma hubannu sagada waaqummaa jechuun waaqayyo qofaadhaaf kan sagadamuu fi galata waaqayyoodhaaf dhiyaatu. Ergamoota waaqayyoo dabalatee uumamoonni jiran hundumtuu waaqayyoon uumaa isaanii galateeffachuu isaanii kan ittiin ifuu fi waaqayyoodhaaf bitamuun isaanii kan ittiin mirkanaa'u sagada kanaan. Sagada jechuun ibsituu amantaa jechuudha. Saganni jalqaba amantaa fi xumura amantaati. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Beetlehem keessatti gaafa inni dhalatu sabaa sagal warri jedhaman biyya fagoo irraa baha biiftuu irraati dhufanii ixaana karbee warqee qabatanii Beetlehem keessatti mucaa dhalate sanaaf gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiif sagadanii. Akkasumallee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hojii fayyisuu isaa biyya lafaa irratti raawwachuudhaa fi dukkana cubbuu keessa warra turan dukkana keessaa baasee gara ifaatti gara jireenya bara baraatti dabarsuuf galchuuf kan dhufe gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos biyya lafaa irra deddeebi'aa ture. Sagalee isaa dhugaa barsiisee warra dhukkubsatan fayyisee yeroo dhumaatti immoo aal tokkichaaf kiristaanota hundumaaf warra amananii fi warra hin amanne
addunyaa kana guutuudhaaf aarsaa ta'e fannoorra oolee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee foon isaa qulqulluu sana kutee nyaannee jireenya bara baraa akka ittiin argannu dhugnee jireenya bara baraa akka ittiin argannu erganuuf kenne laate booda ilkee du'aa fi du'a waggaa 5,000 fi 500 irratti moo'ee ture sana cabsuudhaaf halkan 3 fi guyyaa 3 awwaala keessa bulee du'a moo'ee ba'e. Du'a moo'ee osoo gara samiitti ol hin bahin dursi guyyaa 40 duuka bu'oota bira ture kan duraa caala iccitii sana isaaniif ibsee barsiisee gaafa guyyaa 40ffaa gara samiitti gaafa inni ol ba'uudhaaf ka'u ergamoonni Waaqayyo jilbeeffatanii kufanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif sagadan ija isaanii ol kaasanii samii ilaalanii fajajanii hafan. Ergamaan Waaqayyo isin maaliif fajajanii akka samii ol laaltanii haftani? Yesuus Kiristoos akkuma ol baheetti deebi'ee dhufa jedhee ergamaan Waaqayyo akka isaan abdiidhaan Waaqayyoon uumaa isaanii eeggatan taasise. Kanaafuu saganni jalqabas xumura amantaatis jechuudha. Lammaffaan immoo saganni waaqummaa humna Waaqayyo kan ittiin argannu yookiin immoo humna Waaqayyo kan ittiin uffannu kennaadha jechuudha. Kiristaanni kamuu jaalalaan Waaqayyoodhaaf uumaa isaadhaaf kan sagadu kan jilbeeffatu hundumtuu iccitiin hafuura qulqulluu isaaf ifa. Kennaa fi humna hafuura waan argata. Hafuura hamaa ittiin ni mo'ata. Dadhabbii keessaa ba'ee gara boqonnaatti, dukkana keessaa gara ifaatti darba. Hubannoo fi ogummaa argata. Jaalalaaf gammachuu, nageenya, tasgabbii ni argata. Humna Waaqayyoon uumaa isaa ittiin galateeffachuu danda'u iccitiin hafuuraa isaaf ifa. Jiruuf jireenya isaa keessatti eebba ni argata. Fayyaan isaas ni eeggamaaf. Gammachuuf nageenyaan jiraata. Sagada waaqummaa kanaan humni hafuura waa keenya kan cimu ijoollee Waaqayyo warra ta'anii fi uumaa seexanootaa warra ta'an kan ittiin addaan bahanii beekaman sagada kanaan. Sagada waaqummaa kana kan jaallatan ijoollee Waaqayyooti. Sagada kana kan hin jaallanne immoo uumaa daabiloosii fi garee isaa warra jalqabatti Waaqayyoodhaaf sagannu jedhanii Waaqayyoon gananii gara biyya lafaatti kufanii. Diinni gara biyya lafaatti kufe kun deebi'ee mucaa namaa mootummaa Waaqayyoo akka hin dhaalleef daandii fi karaa jireenya hafuura hawaasaa itti cufuudhaaf deemu. Namni kun gaafa sagadu diinni kun isarraa fagaata. Gaafa diinni isarraa fagaatu immoo gammachuuf jaalalaan jiraata. Nageenyaaf boqonnaa argata. Iccitiin hafuura qulqulluu isaa ifee Waaqayyoon uumaa isaa galateeffata. Sagada kana hin saganne yoo ta'e immoo diinni keenya sagada kana waan hin jaallanneef gara keenyatti siqa. Diina kana ofirraa sissuudhaaf immoo sagada kana sagaduun barbaachisaadha. Jalqaba hin sagadu jedhee waan baqatee deemeef ammas gaafa nuti sagannu Waaqayyoodhaaf gaafa nuti bitamnuuf hojjennu nurraa fagaata waan ta'eef. Hafuurri hamaan jiruu fi jireenya keenya keessatti beeknees osoo hin beekin hiccitiidhaan yookiin mul'ataan yookiin ifaatiin qabsoo jireenya keenya keessatti hafuurri hamaan gaggeessu daandii jireenyarraa nu kaachisuuf sugaaf barakata nu dhorkuuf lubbuu keenyaan mootummaa Waaqayyoo akka hin dhaalle foon keenyaan isa akka rakkannuuf jiruuf jireenya keenya keessatti hafuurri hamaan iccitiidhaaniin kaayyoo isaa inni gaggeessu ifatti akka mul'atu kan taasisu sagada kana. Namni sagada kana sagadu jiruuf jireenya isaa keessatti iccitiin hafuura hamaa inni dhokataan jiruuf jireenya isaa keessatti karaa inni hin beekneen yookiis beekuusin dhokatee kan ture kanaatiin ifanii ba'a. Gaafa nuti sagada kana sagan hafuurri hamaan keessa keenyaaf
jiruuf jireenya keenya keessa dhokatee ture humna sagada kanaatiin waan gubatuuf guutummaa jiruuf jireenya keenyaa gadhiisee deemuuf yemmaa dhiphatutti tokko mallattoo nutti agarsiisuu danda'a. Lammaffaan gaafa gubatu sagada kanaan gaafa nuti gubnu sagalee isaa kaasee gadhiiseen deema jedhee dubbachuu danda'a. Nagaggeessi jedhee ifa baasuu danda'a. Yookiis immoo callisaan gaafa gubatu iddoo kana gadhiisee jiruuf jireenya keenya gadhiisee deemuu danda'a. Kanaaf iccitii dhokataa, gochoolee hafuurota hamootaa, jinnoota seexanootaaf agaanintoon jiruuf jireenya keenya keessa kan jiran jiruuf jireenya keenya irraa kan ittiin addaan baasuu dandeenyu sagada waaqummaa kanaanii jechuudha. Sagada kana qofa osoo hin taane sagada kana kan deeggaruu qaban yookiin deeggaruu danda'an kadhannaan, tsoomiin, hojii gaariin bira jiraachuu qaba. Sagadaa fi tsoomni kadhannaan humna kiristaana tokko kan cimsuu danda'uu fi humna hafuurota hamootaa kan dadhabsiisu iccitii hafuura qulqulluu kan nu ibsuu fi iccitiiwwan dhokataa jiruuf jireenya keenya keessatti eebbaa fi suga nu dhorkuu danda'an ifatti baasee kan nutti mul'isu daandii jireenyaa. Kanaaf carraalee kana fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa inni guddaan wanti nuti beekuu qabnu hafuuronni seexanaa samii irratti waaqayyoodhaa fi sagannu jedhanii waan mormaniif waaqayyoon gara biyya lafaatti darbate. Kennaa fi aangoo irraa fuudhe. Mootummaa waaqayyoo akka isaan galuu hin dandeenye daangesse. Bakka isaa bu'anii mootummaa isaa akka dhaalan. Bakka inni sagadu jedhe immoo waaqayyoon uumaa isaaniif sagadanii akka isaaf bitaman. Qulqullummaa fi gammachuun jaalalaan akka jiraatan waaqayyoon bakka isaa immoo dhala namaa buusee uume. Uumamuun dhala namaa kaayyoon isaa inni guddaan waaqayyoodhaaf akka hojjetan, waaqayyoon akka galateeffatan, uumaa isaaniif akka bitamaniif sagadaniif malee addunyaa kanarratti akka dadhabanii fi bu'anii ba'aniif hin turre. Garuu diina isa jalqabaa kan ta'e Daabiloos waaqayyoodhaaf sagaduu didee gara biyya lafaatti kan darbatame, warreen waaqayyoodhaaf akka hojjetaniif bakka bu'an dogoggorsiisee Eden Gannat keessaa erga baasee booda kaayyoo isaa hordofanii isaaf bitamanii akka jiraatan taasisaa ture. Waaqayyo gooftaan wallaallummaa isaanii ilaalee dhiifama waaqayyoon gaafatanii gara isaatti deebi'uu isaanii erga baree booda kiyyoo fi kaayyoo diinaa kanaa ijoollee Addaam hundumaa achi jalaa baasee gara isaatti deebisee. Uumamuun dhala namaa kaayyoon isaa bakka isa kufee diinaa keenya Daabiloos sana dhalli namaa bu'uun waaqayyoon uumaa keenya akka galateeffannuuf akka bitamnuu fi bakka irrate sana bakka Daabiloos isa kufaa ta'e sana nuti ol kaanee jiraattota akka nuti taanee jiraannuufi. Waaqayyo gooftaan dhala namaa kanuu. Kanaafuu jiruuf jireenya keenya keessatti waaqayyoodhaaf bitamuu fi hojjechuun sagaduun keenya ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya mirkaneessa. Diina keenya isa jalqabaa kan ta'e Saaxanaa'el samiirraa gara lafaatti kan gad darbatameef waaqayyoodhaaf sagaduu isaaf hin hojjedhu jilbeeffadhuu fi anaaf sagadamuuf jilbeeffatamuu qaba anatu waaqa jedhee waaqummaa waaqayyoo fi galata waaqayyoodhaaf maluu fi isaa fudhachuu waan barbaadeef gara addunyaatti darbatame. Har'a seegaa nuti diina keenya Daabiloosiin jiruu fi jireenya keenya keessaa darbachuu kan dandeenyu isa inni jibbee deeme sana yoo nuti raawwanne. Kan inni jibbee deeme sagadadha. Waaqayyoof hojjechuu, waaqayyoof galata dhiyeessuudha. Waaqayyoodhaaf bitamuu, waaqayyoof sagaduu jibbee deeme. Yoo nuti waaqayyoof hojjenne isaaf saganne diinni keenyas nu jibbee deeme. Yaaqoob boqonnaa 4:7 irratti waaqayyoodhaaf tole jedhaa isaaf abboomamaa. Daabiloosiif immoo imbi jedhaa innis hin dhiisee baqataa. Imbi jechuun kan dandeenyu
waan inni imbi jedhee didee deeme sana har'a nuti yoo raawwanne sagaduu imbi jedhee deeme waaqayyoodhaaf hojjechuuf bitamuu imbi jedhee deeme nuti immoo waaqayyoodhaaf yoo hojjenne innis nu isee baqata waan ta'eef kanaaf saganni waaqummaa humna hafuura hamaa kan kuffisu waaqayyo wajjiniin akka nuti jiraannuuf kennaan hafuura qulqulluu akka nuuf kennamu ijoollee waaqayyo taanee mootummaa isaa akka dhaallu kan nu taasisu humna hafuura waa guddaa. Saganni waaqummaa kun yeroo hundumaa nu wajjin ni jira taanaan nuti sagada waaqummaa kana yeroo hunda ni saganna taanaan humni hafuura hamaa fi kaayyoon daabiloos nu argachuu hin danda'u. Jiruuf jireenya keenya keessa illee yoo jiraate gaafa nuti sagada kana sagannu gubatee gutummaa jiruuf jireenya keenyaa gadhiisee bada yookiin mallattoo nutti agarsiisee humni sagadaa amma akka isa gubuu danda'u akka nuti barannu taasisee bada. Kanaafuu kiristaanni kamuu yeroo hunda jiruuf jireenya isaa keessatti hojii isaa taasifachuu kan qabu galataa fi sagada waaqummaa kana ta'utu irra jira. Saganni waaqummaa yoom sagadama gaafii jedhuuf immoo sagada waaqummaa jechuun aarsaa galataa waaqayyoodhaaf dhiyaatudha jenneerra. Jechoonni sagada waaqummaa keessatti nuti itti fayyadamnu jechoota hafuurawaa gurguddoo abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluudhaaf galanni haa ta'u, abbaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, hafuura qulqulluudhaaf nan sagada, qulqulluu waaqayyoo, qulqulluu mo'aa, qulqulluu isa jiraataa, qulqulluu Elshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Tsaba'oot, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Yesuus, qulqulluu Amaanu'eel kan jedhanii fi kanneen kana fakkaatan maqoolee waaqayyoo kan of keessatti qabatanii fi galata waaqayyoodhaaf kan ittiin dhiyeessinu waan ta'eef saganni waaqummaa yeroo hunda sagadama. Yeroo kamittuu sagada kana sagaduu dandeenya. Waaqayyoon galateeffachuu, waaqayyoof bitamuuf sagaduudhaaf yeroon hin daanga'u waan ta'eef. Galata giiftii keenya dubaroo Maariyaam yoo laallee qulqulluun Efreem gaafa barreessu galata Maariyaam kan yeroo hundaa'edha. Galata Maariyaam kan yeroo hundaa jechuun yeroo hunda kan kadhatamu jechuudha. Galata yeroo hundaa kan waaqayyoos akkanuma jira. Ergamoonni waaqayyoo, qulqulloonni waaqayyoof luboonni samii 24 boqonnaan isaanii galatadha. Yeroo kamuu waaqayyoo galateeffachuurraa aaraan galfatan yookiin hin dhiisan. Aara galfiif boqonnaan isaanii galatadha. Nutis yeroo hunda waaqayyoo yoo galateeffanne boqonnaa bara bara arganna. Jireenyi keenya inni jallatee hin qajeela. Dukkana keessaa gara ifaatti baana. Boqonnaa bara bara arganna waan ta'eef sanbataa hanga sanbataa yookiin waggaadhaa hanga waggaatti saganni waaqummaa kun ni sagadama. Guyyoota ayyaanaa dabalatee ni sagadama. Guyyoonni sagada waaqummaa daangeessaniif yeroon sagada waaqummaa daangeessu gonkumayyuu hin jiru. Yeroon itti waaqayyoon hin galateeffamne gonkuma waan hin jiraanneef. Saganni waaqummaa kun humna hafuurawaa cimaadha kan nu jechisiisan. Jechoota sagadaa keenya keessatti waaqayyo abbaan mootiidha, ilmi immoo jaalala, hafuurri qulqulluun immoo ibiddadha jennee waaqayyo numaa keenya gaafa galateeffannu iccitii dhokataan kan nu ifuu fi humna hafuura hamaa gubuu danda'u waaqayyo irraa kan nu kennamu waan ta'eef jechuudha. Sagada waaqummaa kana sagaduun kan barbaachiseef inni guddaan dhalli namaa hundumtuu kaayyoon uumamuu isaa waaqayyoodhaaf sagaduudha waan ta'eef. Har'a nutis waaqayyoon uumaa keenyaaf sagannu hin jilbeeffannu bitamnuuf taanaan gara fuulduraatti kan nu eeggatu gaarummaaf jaalala dhiifama arjummaa waaqayyoo osoo hin taane ibiddi isaa kan hin dhaamne raammuun isaa kan hin duune dukkana si'oolii fi hojii daabiloostu nu eeggata. Kana jalaa ba'uudhaaf immoo har'a jilbeeffanne waaqayyoon uumaa keenyaaf sagaduun waaqayyoo galateeffachuu fi kaayyoo fi kiyyoo diinaa daabiloos barbadeessuuf
humna sagada kanaatti fayyadamuun barbaachisaadha. Galata giiftii keenya dubaroo Maariyaam keessatti abbaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, hafuura qulqulluuf nan sagada. Abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf sagada tokkichattis nan sagada. Kadhannaan kun kadhannaa yeroo hundaati. Kadhannaa kana keessatti immoo saganni yeroo hundaa jira. Namni tokko kadhannaa yeroo hunda ni kadhata yoo ta'e, sagadas yeroo hunda sagaduun barbaachisaa yookiin dirqama. Maaliif yoo jennu foon keenya yoo nyaate malee jiraachuu akka hin dandeenye, lubbuu keenyaafis nyaata bara baraaf boqonnaa bara baraa kan ta'uu danda'u kadhannaa sagada tsoomiidha. Lubbuu keenya boqochiisuu kan danda'u Waaqayyo sa'aatiif yeroo inni ittiin galateeffatamne hin jiru. Saganni immoo galata Waaqayyoodhaaf dhiyaatu waan ta'eef Waaqayyoodhaaf yeroo hunda sagaduu galateeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo Waaqayyo nuti galateeffanne isaaf bitamne immoo diina keenya daabiloosiin mo'achuudhaaf wanti nu dadhabsiisu tokko illee hin jiru. Kanaafuu sagada kana akka salphaatti yookiin akka laayyootti qabnee shillaa kan jennu osoo hin taane jiruuf jireenyi hafuurawaa keenyaaf jireenyi foonii keenya hundumtuu qajeelaa akka ta'uuf Waaqayyoon uumaa keenya wajjin akka wal barruu fi Waaqayyo akka nuti isa faana jiraan innis nu faana jiraatuuf sagada kana fayyadamuun kadhannaa gaggeessuu fi tsoomiin barbaachisaa ta'a jechuudha. Sagada waaqummaatiin alatti sagada gaabbii yookiin qalbii jijjiirrannaa, sagada kennaa fi kabajaarraa kan hafe saganni waaqummaa yeroo kamuu ni sagadama. Sagada gaabbii, sagada kennaa fi kabajaa warreen jedhaman guyyoota gizitii yookiin immoo tsooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos keessa abbootiin keenya qannoonaadhaan nu kaa'an guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 29, guyyaa 21 guyyaa giiftii keenya dubroo Maariyaam, guyyaa 12 kabaja hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii, qadaamee fi sanbata dabalatee saganni amma kaasne kun saganni qalbii jijjiirrannaa, kabajaa fi kennaan sagadaman. Saganni waaqummaa garuu yeroo kamuu ni sagadama. Sababi isaas Waaqayyo waaqummaa isaatiin yeroo hundumaa galateeffamaa waan ta'eef Waaqayyoon galateeffachuun gonkumaa hin dhiifamu. Saganni gaabbii waa'ee cubbuu keenyaaf, yakka keenyaaf kan gaabbinee sagannee Waaqayyoon dhiifamatti gaafannu. Saganni waaqummaa garuu waaqummaa isaadhaaf galata Waaqayyoodhaaf dhiyaatu waan ta'eefidha. Kanaafuu yeroo hundumaa ni sagadamaa jechuudha. Sagada waaqummaa akkamitti sagannaa gaafii jedhuu fi namni tokko akkaataa sagada kanaa beekuun irra jira. Saganni kun guutummaa qaama keenyaan lafa geenyee adda keenyaan lafa tuqnee jaalala Waaqayyo uumaa keenya Sillaaseedhaaf qabnu fi isaaf bitamuu keenya kan ittiin ibsinu, kennaa galataa Waaqayyoodhaaf dhiyeessinu waan ta'eef yeroo sagannu iddoo qulqulluu ta'etti sagaduun barbaachisaadha. Iddoo kadhannaa keenyatti minxaafii lafa afnee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin macaafa qulqulluu yookiin kitaaba kadhannaa yookiin siilii qulqullootaa keessaa siilii fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos yookiin siilii Sillaasee, siilii hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'el, siilii giiftii keenya dubaroo Maariyaam, isaan kana keessaa kan argannetti fayyadamuudhaan minxaafii qulqulluu sana irra goonee yeroo sagannu diina keenya daabiloosiin guutummaa qaama keenyaa keessa kan jiru hunda maqaa Sillaaseetiin adda keenya irratti hidhuudhaan gaafa nuti sagannu diinni sun hafuurri hamaan guutummaa jireenya keenyaa keessa jiru sunis akka nu faana sagadee gubatee isaan booda xumura kadhannaaf sagada keenya irratti gara si'oolitti akka inni deemuuf abboomnee adda keenya lafa tuquudhaan adda keenyaan siilii qulqullootaa sanaa fi yookiin fannoo gooftaa macaafa qulqulluu tuquudhaan kan sagannu meeshaa diina keenya daabiloosiin ittiin waraannu fi humna hafuurawaa
kennaa hafuuraa waa kan ittiin argannu waan ta'eef bifa kanaan sagaduun barbaachisaadha. Sagada waaqummaa maal jechaa saganna? Abbaaf nan sagadaa, Ilmaaf nan sagadaa, Hafuura Qulqulluuf nan sagada. Abbaaf galanni haa ta'u, Ilmaaf galanni haa ta'u, Hafuura Qulqulluudhaaf galanni haa ta'u. Eebba isaa kan nu kenneef, humna isaa kan nuuf kenneef, hanga yeroo kanaatti kan nu eegeef, gaarummaa isaatiin daandii isaarra kan nu gaggeesse, hanga yeroo kanaatti kan nu dhaabe, gaarummaa isaadhaaf galanni haa ta'u. Qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu Mo'aa, qulqulluu isa jiraataa, qulqulluu Elshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Yaawwee, qulqulluu Tsaba'oot, qulqulluu Iyesuus, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Amaanu'eel, qulqulluu Ilma Durboo Maariyaam, galanni ulfinni siif haa ta'u jechaa yeroo 28 adda keenyaan macaafa kadhannaa yookiin fannoo gooftaa yookiin macaafa qulqulluu fi yookiin silii qulqullootaa minxaafii qulqulluu irra keenye sana adda keenyaan tuqnee kan sagannu ta'a jechuudha. Arjummaa keetiin hanga yeroo kanaatti kan nu eegdee cubbuu keenya hundumaa kan nuuf dhiistee gaarummaa keetiin daandii nageenya irra kan nu gaggeessite galanni ulfinni siif haa ta'u jennee Waaqayyoon uumaa keenyaaf sagadaa humna hafuura hamootaa humna sagada kanaatiin ni mo'an. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalee Dhangaa Lubbuu Miidiyaa barnoota har'a baranne kana keessatti waa hedduu akka hubattan abdiin qaba. Hiriyoota keessan kan biraadhaafis sheer akka gootan laayik gochuudhaan waan siniif hin galle gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuudhaan gara fuulduraatti waan isinii dhiyaachuudhaaf barbaaddan dhiyeessuun ni dandeessu. Qophii keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Yeroo ittaan immoo viidiyoo biraa kan isin fayyada jedhee ofii kiyyaa itti fayyadamee jijjiirama jireenya kiyyaa irratti argee isinis akka itti fayyadamtaniif immoo isiniif qopheessee hanga dhiyeessutti nagaadhaan turaa. Wasbaata Lagzaabeer.